Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 6 erga dubbisee booda lakkoofsa 25 irra jiru dubbisaa akkasii booda Waaqayyoon kadhadha akkana jedhe. Yesuus utuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaamaa tokko arge. Yommus bartoonni isaa barsiisaa namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo yookiis abbaa isaatiif haadha isaatu yakke jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaan isaatii fi haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate. Yesuus akkuma kana jedheen lafatti tufee ancufa isaatiin biyyoo dhoqqeessee dhoqqicha ija namichaatti dibee namichaanis dhaqii Saaloom bishaan kuufamaatti dhiqadhu jedheen. Saaloom jechuun isa ergame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqatee iji isaatiin argaa deebi'ee dhufe. Lakkoofsa 25 24 kaasee dubbisa. Ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sana si'a lammaffaa waamanii ati dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni. Namni kun cubbamaa akka ta'e nuyi hin beeknaa ittiin jedhan. Namichi immoo inni cubbamaa ta'uusaa hin beeku. Waan tokko duwwaan beeku. An nama jaamaa ta'een dhaladhee amma garuu nan arga jedhee isaaniif deebise. An nama jaamaa ta'een dhaladhee amma garuu nan arga jedhee isaaniif deebise jedha. Mata dureen gabaabaatti dubbii kanaaf kenne lakkoofsa 25 irraa san dubbisee. Amma garuu nan argaa. Gabaabumatti akka dubbifnee seenaan isaa akkana ture. Yohaannis jalqabuma isaa boqonnaa 9 irratti yeroo barreessu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu utuu deemuutu gaaf tokko nama jaamaa karaarra taa'ee kadhatu tokko arge jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namichi akkuma bala isaatii jireenya jaamotaa akkuma beeknu naannoo keenyatti akka argaa turre keessattuu biyya keessaa dhufne keessatti akkuma beeknu amalli jaamotaa yeroo hundumaa barii ka'anii karaa dura namni qabee geessee achi ka'aa galgalachii fuudhanii galu. Akkuma amala isaatii natti fakkaata achi biyya sana keessatti akkuma aadaa biyya keenyaadhaatu oomishanii qaban waan ta'eef kennaa namni buusuuf kennaa waan namitti darbatu jiraatu waan ta'eef jireenyi isaanii kan irratti hundaa'e harka namaa laaluu jireenyi isaanii kan irratti hundaa'e gargaarsa nama biraa darbatamuuf akkuma qabeenya ofiitti yookiin akka keessa namaatti namatti dhaga'ametti waan namitti darbatee darbuunitu jiraatu turan. Amala akkasii waan qabu natti fakkaata. Karaa bukkee darbaa jira Yesuus karaa bukkeetti isa arge. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namichi kun jaamaadhaa hin argu ture. Garuu isa jaamaa arguu danda'utu karaa sana darba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni argaa jiru inni waan ta'aa jiru hin beeku. Garuu inni jaamaa argu isa nami gatee isa dadhabee isa waan jolatti ulfaatu isa argutu karaa sanarra darbaa jiraatu guyyaan isaa guyyaa addaa ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni akkuma amala isaatii dur kan inni godhu ganama dhaqanii kaa'u galgala moo fuudhanii galu. Ganama dhaqanii kaa'u galgala moo waan tan argate ejjiin fuudhanii galu. Amaluma isaati jireenyuma isaati sarkuleeshinii jireenya isaatiiti deddeebii jireenya isaatiiti shaakala jireenya isaatiiti geessanii fuudhanii galuun akkuma sana jedhee yeroo inni ba'u ganama isaaf galgala isaa gidduu garaagarummaatu ta'e galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garaagarummaa isa fiduu ilma Waaqayyootu karaa sanarra darbe waan ta'eef garaagarummaan jireenya isaa keessatti ta'e. Akka yeroo dhaqee hin argu ture yeroo dhaqee nama qabee keessa ture yeroo dhaqee namarratti difendii ta'ee deeme ture yeroo dhaqee waanjoo baatee deeme ture yeroo dhaqee achi isa kaa'anii namatu isa gargaaree ba'aa baroota lakkoofsisan jireenya isaarra ture yeroo dhaqee namoota wajjin akka taraa namaa akka hin jiraanne waan isa godhatu ba'aatu sarra ture.
دمي شديد رتكنا جري أي جامعته هم ماتي جامو ما دارين بيكم هم ماتي مكاغو كني هواسي بيكو ويمدي كل ما ورا كيسة برد يدود برد كني بيكم جامو ما داري نبي كرادا ركني بيكو جامو ما داري نبي جس جامع جري كن نبي بلكنا واي كواسو جامو ما كوديني باع كوديني كافي كوديني إبورة رجلوني تو نبي واي كواس identity كو جامو ما كوديني هذا يوم الإنسا أما قالوا ندر كجري كلام جواب أيوه فدو أما مولا تكرو سيران كوسا كلام سامي تجري أما مولا تكرو جامو ما دارين بيكوا مي تجري أما مولا تكرو سيران كو أنت جري كلام جواب أيوه فدو إذا سينا وجدتو كرا خودر بي إذا سينا وجدتو نارجع إذا سينا وجدتو لفنك كمت نارجع إذا سينا وجدتو لفن تاجر تنارجع إذا سينا وجدتو لفن درجة كمت نارجع هذا كيدرو جريني خودر أجرو ما كبجي نقلن دواء كيو فتاو نبيج واي كوتا نبيج كنا بريسس يوحنس نبيج جامع تبكوجني كنا بنيبو ملكون كل ما كيسة أباسا هذا سايوا مني وإذا قافي قافت ما كاسا وتقافتني ما تأجري نبيج جامع كوني ما كيسني جري قافت جينا ساسم بري فبيجاهم ما ساتين أي جام وكان كنار كنيس نبيج كوني سجامع توريبو تجامع تاي كنت موسى بيجري قافت بعد بايه وكان نجدو ربي كما umur insan nama muda akada ini warisan ini hidup ada nama dia ada jadi hidup ada bukan ada waktu ini nama waktu ini curaj nama waktu ini nama nano sana thay hamma mawasa kesat bahaya rajulun rakan ke wanjor rajulun rakan ke herina akam masatir rakan ke hamma milih akan ni sadar kagan ala rajulun lalu nanti nabi kata kalian wala lalu nanti fakatu baron dah cina ise toko kanatu ya rondu ma kanatu nami lufa gala yuni lalu drone tahu be ko ante taki garau jira ni kandar banjiru haragaru guyya satu adda galan wa kayo fatahu aku duri santi jede isabi aku duri tafakkate ko yumane kalees nama fi harra nama gidu tigara agaru ma so bitul mawaqi kara sadar dar bagalan wa kayo fatahu إذا زينا أنا ما قال كهار السدو أجرنا بدلنا واق يوفتو إني نرجوته يويس عاربونا لو تكراسنا ندر بدلنا واق يوفتو بعدين كده لقوم سنتوكرنتي يسوع كريستوس تو إسحاق جده بدلنا واق يوفتو إدو تو كده بعد بيوس فالله سكالة أداني تو ما نوجه كون جدني المداود نماري جدني إيجاني فياني إذا كان جرو دبي واقع يولا يرو دبتو يسوع كريستوس تو لفندي ثاو ترك جده سيدنا نماتي جري يسوع كريستوس قالني واقع يوفتو ما أمره تركوا سيدنا متى كاس يسوع كريستوس قالني بدنا تو إن دوان سفر كينيا كيسة درمالي إن دوان جرينيا كينيا كيسة دعالومالي إن دوان منا كينيا كيسة جرات مالي إن دوان إم كينيا أرجمالي إم كينيا كراسا قومالي سينا كينيا جيرا بدلني واقع يوفتو كراسة جسدو مال كراكا بيسدو إم كينيا سبيرا قومالي جرينيا كينيا سبيرا قومالي جيرا تطا كله سافر لكن دوتي دلني واقع يوفتو نتلوني نبي تقول سيدي دبتو لكم سيدي نبي شدرتي أي أنيسوما قالوا جامع ترى أما قالوا ننارك جل هاللويا أما قالوا ننارك أما قالوا مكادوري تنوام مبيت أما قالوا سينادوري تنبيك مبيت أما قالوا أكادوري تندنيا مبيت أما قالوا أكادوري دكان كيسجلات مبيت أما قالوا وانجو ما تندنيا مبيت إذا وانجو نمرة كاسودو سفركو كيسجلة إذا وانجو نمرة كاسودو جريني كواركته أما قالوا ننارك جل هاللويا سينا نما جيرا مقادم بكم بايك أمنا تور بيجلفات بيجلفات لا عليك أن نتنبغى سبايك أمنا إذا كان سبتشا إذا كان إذا شاديك أو إذا كان إذا ما جل إذا ما أدو إذا صدو إذا ما مقاد بيجلفات إنما هو مباهية تجرا أتوما مقابة كنيو دين نما يلو نما نبرد
waanjoo namaa namarratti ulfaachisuudhaaf yeroo hundaa mudoo namaatiin nama waama. Isa okkolaa isa jaamaa isa kana qaama namarratti lakkaa. Mudoo namaa kan namarratti lakkoofne garuu ilma Waaqayyoo duwwaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa namni namarratti lakkaa'u namarraa kaasa. Mudoo namarratti lakkaa'u ilmi Waaqayyoo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Utuun akka namaatti ilaala ta'e, utuun akka namaatti namarratti lakkaa ta'e, maqaan keenya meeqa laata? Gola keenya keessattuu nu beeka, dhoksaa lafa namni nu beekne, namni isa arge duwwaa beeka. Isa eksternaalii ta'e duwwaa beeketu isaanuu nama waame, isaanuu nama yeellaasu, isaanuu boquu namaa gadi qabu barbaada. Ilmi Waaqayyoo immoo gola keenyatti ni nu beeku, utuun isaan nu waama ta'e eessa jirra laata? Ilmi Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa isaati. Guyyaa isaatu guyyaa seenaan isaatti jijjiiramuudha. Ilmi Waaqayyoo isaa argee jira. Sababiin isaa ilmi Waaqayyoo kan inni biyya lafaa dhufee fi jaamotaaf ibsuudhaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dukkana biyya lafaatiin garatti godhan qabanii, dukkana biyya lafaatiin waan qabatan wallaalanii, dukkana biyya lafaatiin naannoo isaanii hubachuu dhabanii, dukkana biyya lafaatiin utuu hin beekin, dukkana akka jaamaan yeroo deemu boollatti boolla bu'aa, mukatti bu'aa, garatti deemu illee hin beeku, waan isa nyaatu, waan isa balleessu illee adda baasee hin beeku, bara isaa hin beeku, naannoo isaa hin beeku, diina isaa hin beeku, fira isaa hin beeku, waan isa baasu, waan isa hin baafne hin beeku, nan deema yoo jedhe boolla keessa lixee caccaba. Jireenya gaddisiisaa akkasii keessaa nu baasuudhaaf filmi Waaqayyoo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaamummaa isaa kan isa dhowwine jaamaa dhalee kan isa bira dabarre godhitu Yesuus Kiristoostu isaa arge waan ta'eef seenaan isaa jijjiirame galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaamummaa yeroo dubbannu jaamummaan kun maaliin namatti dhufa laatannee ilaaluun beeksisee yaada. Jaamummaan jireenya namaa akkamittiin argata laata? Kutaa kana keessatti kan dubbanne karaa ittiin jaamummaan namatti dhufu tokko dubbata. Dhalootuma isaatii kaaseetu namichi kun jaamaa ture jedhe. Guyyuma dhalatee gara haadha isaatii bahee ka'eetu ifa biyya lafaan argine. Dhalootumaanitu jaamaa ture waan ta'eef lafa jiraatus waan keessa jiraatus naannoon isaa maal akka ta'e waan tokko waan adda baasee beekuu qabu. Jaamummaa wasaatiin deddeebi'a ture hamma guyyaa Yesuus Kiristoosiin walitti dhufuutti, hamma guyyaa Yesuus Kiristoositti arguutti jaamummaa waan deddeebi'a ture. Jireenya jaamummaadhaa fiizikaalii naannoo keenyatti ilaannee maal akka inni fakkaatu yaaduu dandeenya ta'a. Jireenya hafuuraatti yeroo deebifnu jaamummaan hafuuraadhaa dhalootaa ka'eedhaan saba namoota hundumaarra jira. Addaamii fi Hewwaanii jalqabee jaamummaadhaan dhalanne. Daawwiin akkana jedha faarsaa isaa keessatti cubbuudhaan hin ulfaa'e cubbuudhaan hin dhaladhee jedhee dubbata. Faarsaa 51 lakkoofsa 5 irratti cubbuudhaan hin ulfaa'e cubbuudhaan hin dhaladhee Roomee keessatti immoo nama hundinuu cubbuu hojjeteera ulfinni Waaqayyoo sitti irrateera jedhe. Nama hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyoo sitti irrateera jedhe. Dhalootaan namoonni Waaqayyoo irraa garaa ba'uudhaan nama dhalootaan Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo ala jiraachuudhaan jaamummaan hafuuraa nama hundumaa argate. Yesuus Kiristoos duwwaatu jaamummaa hafuuraa namarraa kaasuu danda'a. Akka namni naannoo isaa hubatu, akka namni seenaa isaa hubatu, akka seenaan namaa jijjiiramu, seenaan du'aa seenaa jireenyaa takka ni jijjiiramu, dukkanni gara ifatti jijjiiramuu fi kan namarraa kaasuu danda'u Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phexros akkana jedhe ergaasaa Phexros duraa 2:9 irratti dukkana keessaatu gara ifa isa dinqisiisaatti nu waame jedhe. Eenyuun jedha saba Yesuus Kiristoosiin fayyanii dukkana keessaa gara jireenya bara baraatti dhufan saba Waaqayyoon Tinitu saba fayyina argataniitu dukkana keessaa ceene jedhe. Boqonnaa dukkanaa jireenya dukkanaa jiraataa turre Yesuus Kiristoos gaafa jireenya keenya argatu garuu boqonnaan keenya jireenyi keenya boqonnaan jireenya keenya inni hafe ifa ta'e jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dukkana isa jibbisiisaa keessaatu gara isa dinqisiisaatti nu waame. Dukkanichi namni naannoo isaa dhufatu waan itti dhufaa jiru hin beeku. Hamaaf gaarii garaa baasee hin beeku. Kana laaleetu ilmi Waaqayyoodhaa Yesuus Kiristoos Waaqarraa dhufeetu warra jaamootaa fi ija isaanii banuudhaafitu dhufa jedhee raajii Isaayyaas dubbate
Kiristoos gara biyya lafaa dhufee isa kana hojjete galanni Waaqayyoof haa ta'u. Rakkoon isaa garuu namni jaamummaa isaa beekaa ilaala. Namni biyya lafaa Yesuusiin ala jiraatu jaamummaa isaa beekaa ilaala. Jaamummaa isaa beeku kanaafuu akkana jedhe kutaa asii dubbifanne Yohaannis keessatti Yohaannis 9:39 amma 41 yeroo deemne dubbifnu utuu jaamaa taatanii isinii wayya jedhe. Jaamummaa isaanii beeka warri namicha jaamaa fayye kana gidirsaa jiranii qoraa jiran kun jaamummaa isaanii beekan dukkana keessa akka jiran beekan qoricha fayyina isaanii beekan waan ta'eef utuu jaamummaa keessa rikognaayizii godhanii fayyisaa barbaadan isinii wayya jedhe. Waldaa Loodooqiyaas immoo akkana jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'ata 3 irratti akkana jedheen jaamummaa kee hin beektu jaamaa ta'uu kee hin beektu kan rakkoon kee kanaafitu fayyina keetiif kan ta'u qoricha narraa bitachuu diddee. Namoonni biyya lafaa keessa Yesuus Kiristoosin ala jiraatan jaamaa ta'uu isaanii ishee tokko hubatan. Kanaafuu jireenyi isaanii naannoon isaanii maal akka fakkaatu jireenyi ifaa maal akka fakkaatu hin beekan. Yesuus Kiristoos har'as namoota jaamummaa keessa jiran fayyisuudhaaf hojii isaa isa kana kan inni gara biyya lafaa dhufeefis isa kana waamichi inni dabarsus isa kana fayyisuudhaaf dhufe jaamummaa waanjoo jaamummaadha waanjoo jaamummaa isa du'aaf nama qopheessu namarraa cabsuudhaaf dhufe isa kana waldaan kiristaanaas ergaa Yesuus Kiristoos qaqqabsiisuu kan isheen qabdu namni ifeefis isa kana akka dubbatu Phexros isa kana kan inni ergaa inni dabarsu isa hojii gaarummaa isaa akka dubbannuufitu dukkana keessaa gara ifaatti nu baasee jedhe hojii gaarummaa isaa isa kam isa dukkana keessa turuu keenya ergasii immoo ifa keessatti isa nu dabarse hojii gaarummaa isaa kan akka labsinuufitu isa kana hojjete jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jireenyi Kiristoosiin argate jireenyi dhugaadhaan Kiristoosiin beekee biyya kanatti ishee baay'ee advertaayizii ishee godhan waan godhan qabu before and after jedhanii kaa'u. Before wanti caccabaa meeshaan caccabaa meeshaan gatiin baafnee meeshaa kun maaliifuu bu'aan qabu jedhamee after widiinzii jedhanii yeroo isaan dhiyeessanii baay'ee namatti tola jijjiiramaa. Namichi jaamaan kuni before and after isaa beeka galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eeyyee before dukkana keessan ture before naannoo koon beeku ture before ba'aan irra ture jireenyi koo kana fakkaata amma garuu Yesuus Kiristoosin argadhe jireenyi koo kana hin arga jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Differensii guddaa jira miti. Jaamummaa daangaatti godhe Waaqayyo galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaamummaa namichaa kana booda duukaan darbitu jedhee kanaafuu namichi daangaa jireenyaa keessa dhaabate daangaa ifaa keessa dhaabate daangaa arguu keessa dhaabateetu ija jabummaa waa'ee Waaqayyoo isa fayyisee dubbate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Si'a tokko jireenyi namaadhaa gara gooftaa dhufee yeroo jennu gara waldaa dhufee si'a tokko waldaa keessa iyyuu deddeebi'ee jireenyi isaa biifoorii fi afterii isaa konfiyuuzin gita. Gara Yesuus Kiristoos dhugaadhaan namni dhufe garuu gara Yesuus Kiristoos fayyisaa kanaa namni dhufe garuu biifoorii fi afterii isaa jijjiirraa guddaa qaba. Kan biyyi lafaa nama irratti argu, kan warri diinotaa nama irratti argan, kan warri mormitootaa nama irratti argan, kan firoonni nama irratti argan, kan warri utuu akkas ta'uu baate jedhan nama irratti arganitu before fi after qaba galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gammanne warri Fariisotaa after sana waan sila nama gammachiisatti waan gaarii ta'ee fi ba'aatu irraa cabe isaan marraa ba'aatu cabe isaanii kadhatee rakkisuu irraa Waaqayyo isa fure garuu jireenya isaa afteritti gammade diinni yeroo hundumaa jireenyi keenya jijjiira yeroo qabaatu gammadu. Mallattoon jireenyi keenya jijjiiramu immoo yeroo Waaqayyo jireenya keenya keessatti jijjiirraa godhu lolatu qaba. Waan tokko waan isaanii miidhee qabu amma yoo laatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namichuma argee namichuma fayyise. Maaltu isaan dubbachiise waa'ee jireenya namichaa keessa maaltu isaan galche. Ulfinni Waaqayyoodhaa irratti mul'achuu isaatii fi namichi immoo hidhaatti hiikamuu isaa hin jaallatu seexanni waan ta'eef lolatti kaase. Mo'ichi garuu kan Waaqayyootti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mo'ichi garuu kan nama Waaqayyoo
tuqeeti kan waaqayyo nama waaqayyo jijjiire nama waaqayyo argeeti galanni waaqayyo fatamu. Jaamummaan ni jalqabaa gara Yesuus Kiristoos dhufuudhaan dhabuurraan namatti dhufa. Alootaan jaamummaa ta'e cubbuu addaamiif waan jaamummaan dhalatee jaamummaa keessa deddeebi'a. Namni hamma yoomitti hamma Yesuus Kiristoos hin argutti hamma Yesuus Kiristoos ija isaa fayyisee dukkana keessaa isa baasutti namni dukkana keessa deddeebi'a. Kanaafuu namoonni waan hamaa yeroo jedhan xuraa'ummaa yeroo jedhan cubbuu yeroo shaakalan waan biyya lafaadhaan akka nama sammuu namaattuu ciiggaasaa ta'e yeroo shaakalan si'a tokko tokko jireenya fuuraa keessa teenye jireenya ifaa keessa teenye isaanitti achi farannata dukkana keessa waan jiraniif waan ta'aa jiru waan godhaa jiran illee beekan ta'a. Kosii naannoo isaa jiru beeku namni dukkana keessa jiru. Xuraa'ummaa naannoo isaa jiru jireenya isaa keessatti beeku. Xurii dhala isaarra jiru jireenya isaa irratti beeku namni dukkana keessa jiru. Ebi waaqayyoo gaafa dhufu jireenya keenya mamcee qaalilaata. Gaafa waaqayyo ija keenya banee gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala jirru keessatti lafa jirrutti gaafa nu argate xurii meeqa jireenya keenya irratti argine jireenya keenya ceephaanee gara gooftaa kanaatti baqanne laata. Isa siniif hin dhiisa. Uumamaanitu jaamata uumamaa jaalanna. Jaamummaan kan biraa kan namatti dhufu aksidentaalii namatti dhufa. Ijuma waaqayyo uume kanatu ijuma argu kanatu gaaf tokko tokko balaa wayii irra ga'eetu jaama. Yookiin waan rukutaa yookiin waan ittiin hin tuqinaa jedhantu tuqa waan ija tuquun gaarii hin taane gaafa tuquu ija namaa jaamsa. Ija hafuuraa namaas akkuma kana wanti jaamsu jira. Ija keenya akka eeggannu iji keenya Daawit akkana jedhe waan namaa akka hin argineef jedheetu waa'ee ija isaatiin waaqayyoon kadhata. Waan namaa si argan humni hamaan ija namaa keessa gaafa bu'u ija hafuuraa kana jaamsa. Daawit iji fakkeenya fudhachuu dandeenya. Waan innis fakkeenya fudhachuu dandeenya. Gooftaan jiniin jaalala gaarii qabu hariiroo gaarii qabu waaqayyo kun galgala eenyaan gannat keessatti dhaqee yeroo inni dubbisu isaa jiniin hariiroo qabu sagalee isaa si'a dhagaan hin gammadu turanii wajjiniinitu fellowshiippii cimaa qabu turan. Gaaf tokko garuu ija ishee keessa huubi bu'e. Huuba akkamitti beektu ija mukichaa hin ilaalte jedha. Ija mukichaa ilaalte nyaachuuf gaarii akka ta'etu adda keessa isheetti fudhatte. Iji mukichaa xuraa'ummaan karaa sana abboommii waaqayyoo cabsuun karaa sana gaafa jireenya ishee argate jireenyi ishee waaqayyoo wajjiniin adda ba'e jireenya ifaa dura keessa turte keessaa baate jireenya hariiroo gaarii waaqayyoo wajjinii qabde lafa waaqayyoo dura ishee kaa'e keessaa darbatamte jireenyi ishee ergasii booda hamma karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kakuudhaan dhufee fayyutti dukkana keessa ture. Jireenyi namaa yeroo sanaa ka'ee dukkana keessa deddeebi'utti ka'e iji namaa ija hafuuraa namaa bara sanaa ka'ee jaamuutti ka'e amma kanaafitu ilmi waaqayyoo kakuu achitti galameenitu dhufeetu jaamummaa sana namarraa kaase galanni waaqayyoof haa ta'u. Daawit gaaf tokko kana godhe utuunni guyyaan isaa guyyaa lolaa ture mootonni yeroo isaan lolaa ba'anitti inni immoo sagantatii isaa irratti ba'ee yeroo inni bashannanutti dubartii bareedduu arge jedhe. Apa yang dia katakan? Ija nama lita, ija nama jamus. Kami kalau kami ija kena toko dangerous. Ija ke ini tu kinje. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqayyo ija keenya oowwisi jireenya keenya hafuuraatti akka nu hin tussiifne waan irraa of eeggadhaa jedhan baay'ee qabu. Si'a tokko tokko namoonni hojii ija jaamsuu hojjetanii hojii ija abbaan miidhaan jarasitee hojjetanii ija irratti goofnii godhatu. Sababiin isaa tokko jaamee jennaani rakkisaadha waan ta'eef eeggannaan godhaniif taanaani jaamee jennaan aksidentaalii jaamee jennaani rakkina guddaa keessa dukkana guddaa keessa lixu waan ta'eef waaqayyos akkuma kana dubbii isaatiin ija keenyaaf furaatii eeggannaa akka goonu nu abboomu. Aksidentaalii kan jaaman baay'eetu jiru. Mana waaqayyoo keessatuma jiranii mana waaqayyoo keessatu tajaajilaniyyuu ija isaanii wanti
sagalee waaqayyo wajjinii waliin galle jasaanii tuqee ija isaanii waraanee ija isaanii jaamsee kan akka isaan argine godhu kanatti kan isaan deebise baay'eetu jira. Qabeenyi biyya lafaa, hawwiin biyya lafaa, hawwiin foonii waan baay'eetu isa hafuuraa namatti jaamsa. Isa hafuuraa akka namni argine, akka waaqayyo barbaadutti akka namni argine, akka waaqayyo yaadatti akka namni argine kan nama godhan baay'eetu jira. Qorichi isaa al tokko gooftaan mul'ise, al tokko jikeenya balannaan eeggachuun akka dubbii waaqayyootti. Kan biraattiin ni jedhama ajaa'ibsa. Lola keessa jedhama ajaa'ibsatiin. Macaafa qulqulluu keenya keessa namoota lama kan baay'ee seenaan isaanii na gaddisiisuu ni kaasa. Saamsooniin hundumti keenya beekna. Saamsoon nama waaqayyo kakuu addaa wajjin qaba. Dhaloota isaatii jalqabee nama waaqayyo kakuudhaa wajjin deemaa ture. Nama waaqayyo oolchuu guddaa karaa isaa hojjete. Nama waaqayyo ceesisuu baay'ee isa ceesisee diinattiin ijaabee murmuttee isaa godhatee nama waaqayyo ulfina guddaadhaan ga'etu gaafa cubbuudhaa wajjiniin qaba jalqabu. Gaafa cubbuudhaa wajjiniin shaakala jalqabu. Gaafa cubbuudhaa wajjiniin hariiroo uumuutti ka'u. Ayyaanni isaa irraa haadamee humni isaa irraa haadamee baheetu diinni gaafa qabadan waan jalqaba isaan godhan Saamsoonii qabanii jalqaba kan isaan godhanii ija isaa keessaa baasan waaqayyo nama oolchu. Abboota Firdii 16:21 irratti ilaaluu dandeessu. Saamsoonii qabaniitu ija isaa keessaa baasan zazzakii iji isaan erga taanaanii dubbiin jira waan ta'eef iji isaan erga taanaanii diina loluu danda'a waan ta'eef iji isaan erga taanaanii deebi'ee jaama'uu danda'a jedhanii waan yaadanii fi isa jalqabaa kan isaan godhan jireenyi isaa forever kan iddootti galan iddootti hin deebinetti lafa kakuu waaqayyoota kan hin deebinee fi ija isaa keessaa baasan. Namni lammaffaanii mooticha Sedeqiyaasiin raajii Ermiyaas boqonnaa 38-39 irratti ilaaluu dandeessu seenaa isaa. Mootii Sedeqiyaas jedhamu mootiin Yihuudaa kuni waaqayyotu ergaatti erge. Ermiyaasiin ofitti waamee gaafateennaan waaqayyoo akkana siin jedhaa mootii Baabiloonitti harka kee kenni sabi kee sin oolu mootummaan kees magaalaan kees qabeenyi kee jireenyi kee hundinuu hin fayyaatti afaan tuqamuuti waaqayyootu akkas jedhee kan nama gaddisiisu Ermiyaas maaloon dhaga'isa waaqayyo siin jedhu kadhataa ture. Hin ooltaati isa kana si baasa isa waaqayyo siin jedhatu si baasa. Fiixaan ba'isa sii kenna karaa gaarii waaqayyo si gorsa. Inni waaqayyo jedhe raawwatama dubbii waaqayyo dhugaadha gorsi waaqayyo amanamaadha. Mootii waaqaa lafa isa ta'etu sitti dubbataa jira. Fageessee kan argu dhiyeessee kan argu waan ta'aa jirus kan beeku mootota lafarraa kan bitu mootii waaqaa lafaatu si gorsaa jira sitti dubbataa jira. Maaloo na dhaga'i jedhee kadhata. Sababii isaa dhoksaa dubbii waaqayyoo keessa jiru beeka. Sababii isaa humna dubbii waaqayyoo keessa jiru beeka. Sababii isaa waan waaqayyo jedhe jechuun maal jechuu akka ta'e beeka. Kana ta'uu baannaan garuu diina keetti dabarfamtee kennamtaa jedheen. Dubbii waaqayyoo dhaga'uu didee Sedeqiyaas. Baabiloon yeroo dhufanii isa qabanii jalqaba ija isaa baasan jedha. Dubbii waaqayyoo dhaga'uu diduun cubbii shaakalaa deddeebi'uun nama kakuu ta'anii kakuu ala jiraachuun isa waaqayyo jedhee haala ofiitiin xilxalanii ilaalanii nan baasu kana na baasa jedhanii yaada ofii filachuun diinaa bituu carraa guddaa kenna jireenya keenya keessatti waaqayyo nama oolchu. Carraan argatu ture diin waaqayyo daangaatti godheera diinatti karaatti itti darbuu qabu. Waaqayyo ijoollee isaatiif eegumsa godha galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaafa namni kakuudhaa kakuu ala jiraatu gaafa namni kakuu dangaa kakuu cabsee deemu waaqayyoon isa dhiisee deeme waan ta'eef diina isaatiin beekeessa ta'u hubateessa ta'u hubachuu dhiisus diina isaatiif san carraa kenne ani kunootti jedhe. Ani kunootti jedhee waa'ee hattuudhaa fi fattiidhaa sitti belantaa.
Antuunni bishaan yoo dhitee nyaatama. Fattee yoo bakki garuu nyaata. Innaa wal lolanii ennaani antuunni yoo beekas beekaadha. Bishaan keessa baatee naan inni baatu. Fattee dhiboo nama taate kottu asfatti the same thing jireenya kiristinnaa keessatti waaqayyoon kakuudhaa isaatiif amanamaa. Waaqayyoon waaqa kakuu isaatiif ijoollee isaatiif amanamaa. Hanga yoomii daangaa kakuu keessatti yoo jiraanne dubbii isaa keessatti yoo jiraanne waaqayyo nama wajjin ta'a. Waaqayyo si wajjin ta'a jedhee lafa kakuu isaatti si wajjin ta'a. Fedhii keetiin garuu isaa ala yoo jiraatte waan Samsoon irra ta'e waan Sedeqiyaas irra ga'e ilaaluu dandeenya. Saba Israa'el irra dheecha ga'e, saba Israa'el irra miidhaa ga'e ilaaluu dandeenya. Seenaa galagallee yoo deebine ilaalle. Carraa argannaan waan jalqaba diinni godhu nama keessaa baasa waaqayyo nama oolchu. Iji kun kan jaamu kan biraa umuriidhaanis jaamu fakkaata. Umurii lakkaa'u keessa si'a tokko tokko anneeffataa deemuu keessa waan waaqayyootti guddataa deemuu dadhabuu shaakalaan deddeebi'uu duwwaa yeroo ta'u umurii lakkaa'aniitu iji namaa bararreessuu jalqaba. Eelii fakkeenya gaarii nuu taanee yaada. Eeliin macaafa Saamu'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti ilaaluu dandeessu. Eeliin akkana ture. Nama waaqayyoo kakuudhaan kaasee, nama waaqayyoo hojii addaatiin isa foote, nama waaqayyoo saba isaa dubbii isaa kan barsiisu, nama waaqayyoo saba isaa kakuu isaa kan eegsisuuf kaayetu yeroo tokko umuriin isaa deemaa dhufetu iji isaa bararreessuu jalqabe jedhe. Iji isaa bararreessuu jalqabe inni ibsaan waaqayyoo utuu hin dhaabine inni iddoo isaa rafa ture. Garuu Saamu'eeltu iddoo bidiruu kakuu waaqayyoodhaa ciisa ture jedhe. Umurii lakkaa'u keessa shaakala deddeebi dhaqee mana qulqullummaa isaanii keessatti waan amalaa godhamuus sirna siraatii waan raawwatamu hundumaan waan raawwataa jiru natti fakkaata. Haa ta'u iyyuu maleessa mana waaqayyoo keessa yeroo cubbuun ciiggaasaan hojjetamu iji isaa bararreessuu jalqabeera isa dhibu ture. Jireenyi namaadhaa si'a tokko tokko shaakala duwwaa ta'a. Manuma waaqayyoo keessa utaanii deddeebii duwwaa ta'a. Sanbata waldaa dhaqanii galanii jireenyi noormaalii isuma duwwaatti deebi'uu ta'a. Deddeebii amala duwwaadhaanii jireenyi namaadhaa utuma jedhuutu bararreessaa deema jedhe. Ifi waaqayyo namaa nuu ibsa kuni ifi waaqayyo ittiin hamaaf gaarii garaagara baafne jal'inaaf qajeelina garaagara baafne qulqullinaaf xuraa'ummaa garaagara baafne ittiin akka arginuuf iji waaqayyo nuu fayyise kun jireenyaaf du'a garaagara baafne karaa jireenyaaf karaa du'a garaagara baafne ittiin akka deemnu godhe kuni bararreessuu jalqaban. Wanti gaarii isa hojjetame wanti hamaan isa hojjetame hin argu ture Eeliin. Ijoolleen isaa waan hamaa yeroo hojjetan ijoolleen isaa xuraa'ummaa mana qulqullummaa keessatti yeroo raawwatan waan hamaa isaan hojjetan kanaas argees isa buuqees hin eekkamu ture. Jireenyi keessattuu bara keessa jiru kana keessatti baay'ee observatiivii ta'uu qabna. Abboonni keessattuu biyya kana keessatti abboonni baay'een ciiggaasisaadha jedhanii wanta isaan lolaa turan, wanta isaan falmaa turan xuraa'ummaadha. Kun mana qulqullummaatti dhiyaachuu qabu jedhanii wanta isaan falmaa turan jenereeshaniin ammaa xuraa'ummaa miti jedhee is normaal jedhee yeroo inni fudhataa jiru keessa jirra. Iji isaanii faawatu ta'e kan jedhu jettanii yaaddu. Iji namaa banamee dubbii waaqayyoo hin argatu ta'e. Iji namaa banamee ulfina waaqayyoo hin argatu ta'e. Iji namaa banamee guddummaa waaqayyoo abbaa dubbii kanaa hin argatu ta'e. Iji isaanii banamee xuraa'ummaa maal akka ta'e hubatatu ta'e. Utuu garaagaraan baasa ta'e dhuguma akkas jedhu jettanii yaaddu. Haa ta'uyyuu maleessaa waldaa keessa deddeebi'u. Haa ta'uyyuu maleessaa eeguraalee sarbizee kennaa jiru. Haa ta'uyyuu maleessaa jedhaa jiru akkasuma jedhanii amaluma jedhanii jireenya kiristinnaa keessatti baay'ee jireenya daanjamasiidha dheeyyaadha bararreessa'uun ijaa. Isuma jaamaa duudaallee wayya yookaan malee bararreessa'uun rakkisaadha. Yeroo bararreessa'uu gargaarsas hin barbaadu namichi isaa bararreesse.
beekna argaa jedhee tokko jajjabeessuu yaada. Du'aa jira garuu du'eera hin jedhu. Du'eera jedhee gargaarsa hin barbaadu. Du'eera jedhee isa kaanitti hin hirkatu. Isa jabaatti hin hirkatu. Isa gargaaru hin barbaadu. Abbaa qorichaa hin barbaadu. Du'aa jira garuu. Namoonni iji isaanii bararreessee mukaa jirmatti bu'aa deemu. Namoonni iji isaanii bararreessee boolla fuula isaanii duraallee adda baasanii argatti bu'aa deemu. Keessatti lixanii cabu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana godhe. Yeroo tokko dubbi keenya beeknee yaada iddoo sana. Nama jaamaa tokko fayyiseetu barumsa guddaa leesini guddaa kan irraa barbaadu gidduutti hambise. Sekanaan tokko nitu fayyadee dhiqatee fayyee argaa deema. Inni kun garuu sadarkaa isaa baraa jedha. Fayyiseetu maal argitaa nama akka mukaatti sirrii deebi'u argaa jedhe. Leebili tokko si'aafaa jedhi gooftaan. Qulqulleessitee arguu si'aafaa. Bararreessuu kanaayyuu deebitee dhumi kee gaarii ta'u karaan kee fiixaan bahee san argatu jedhee qulleessee fayyise galanni Waaqayyoo haa ta'u. Si'a tokko tokko dhufanii bararreetti isa duriirra kan wayyu arganii bakka isa kaleessaa naa wayyin jireenyi godhanii kan jiraatanii achumatti hafanii. Kan turtii keessa moonni isaanii deebi'ee bararreessuu biyyi lafaa wanta adda addaa kun ija isaaniitti bararreessisuus jira. Hunda isaatiif gooftaan qoricha qaba galanni Waaqayyoo haa ta'u. Iji keenya banamu taanaani iji banamne maal ta'a beektu? Eebba Waaqayyoon arguu gargaarsa Waaqayyoo siin argee Waaqayyoon galateeffatu. Jireenyatu lafa olaatti ta'a. Naannoo isaatu waan qabatu furmaata dhafa. Bitatti gala jireenya. Waa'ee jireenyaatu hin ta'in waa'ee du'aa labsa. Kakuu dagateetu nama kakuu irratti du'a labsa. Waa'ee Aggaarii ilaaluu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 19 irratti. Aggaarii nama kakuu baattee deemtu turte. Ismaa'eel. Waaqayyo wajjin isaa saba guddaa isa godha jedhee nama kakatee baattee deemtu turte. Haa ta'u iyyuu malee galaa Abiraam galaasee gaafa dhume. Lafi isheen keessa jirtu lafa onaas yerootti ta'e. Waan qabattu yeroo dhabde, waan abdattu waan waammattu yeroo dhabde. Firri yeroo irraa fagaate namni isheen yeroo rakkinaa na gargaara jettee maatii isheen abdattu yeroo isaan ishee ganan. Du'a mucaa kanaan argu jettee yeroo isheen mucaa alaalatti gattee akka furarsaa dhagaa irraa fagaattee teesse. Waaqayyo gaafa ija mucichaa dhagee maal godhe beektu? Yaadatu ija ishee badee jedhe galate Waaqayyo. Ija ishee gaafa inni banu bishaan achi jira. Waaqayyo warra mootota Edomiyaasii fi bishaantu yaa dhufee jedhe. Garuu kan ishee gaafa ija ishee banutu bishaan boolla bishaan achi argite jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo yeroo inni ija keenya banu, iji keenya yeroo Waaqayyoon qabu, iji keenya yeroo Waaqayyoon millatamuu gargaaramu jireenya fuuraa keenya duwwaatu ta'e jireenya foon keenyaatiifu eebba Waaqayyo nuu qopheessitu arganna. Lafa onaa keenyatu lafa keessatti Waaqayyoon galateeffannu ta'a. Lafa onaa keenyatti isa nutti fakkaate lafa yaaddoo nuti ta'e lafa duratti dubbanneettitu jireenya labsinaa abdii kakunnuuf raawwatama galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 seenaa kana fakkaatu argina. Moototaa lammaffaa boqonnaa 6 Lafi gargaara jedheetu taa'oo saayituu naannoo iyaastu gadi ba'ee balbala yeroo inni banu waan tokko arge. Loltuudhaan marfamanii loltuu Filisxeemota loltuu diinaa naannoo isaa buufatanii turan arge. Ol deebi'ee yaa gooftaa koo banneerra. Nuu dhume har'a jedhee booddee. Nama ija isaa baname nama ija isaa baname wal bira jira ture. Eliyaasii rakkoon kee waan tokko jedhe dubbiin sinaasise kuni
kana dubbiin isaanii galanni waaqayyo ta'u garaagarummaan isaanii waan tokko itti natti fakkaata banamuu ijaa dhuguu natti fakkaata kanaafuu maal jedhee kadhannaan isaa mee waaqayyo naa'oo kanaaf ija isaa bani jedhe galanni waaqayyo ta'u mata dureen kadhannaa keenyaa hoo kan jijjiiramu beektu amma naa'oo sanaan ilaa bakka banneerraa ishii kottu kadhannaa jedhee waa'ee diina ifachuu waa'ee diina irratti balaa buusii kan akka yoonii sana godhiin kadhata Eliyaas garuu waaqayyo nan sachuu inni galateeffatu keessa jira galanni waaqayyo eegumsa waaqayyo naannoo isaa buufatee arga waan ta'eef loltuu waaqayyo fardeen konkolaattota waaqayyo samarsanii jiran arga waan ta'eef sachuushanii sana keessatti sisseef sachuushinii keessa dhaabbateetu namichi isaa banamne kadhannaan isaa garaagara kadhannaa ulfina waaqayyo mul'isu kadhata namichi isaa banameef galata waaqayyo dhangalaasa namichi isaa baname gargaarsa keenyaa jira jiru ceesuu keenyaa jira jiru loltuu keenya duukaa jiru kan warra diinaa irra caalu kanaaf yoo waaqayyo sin galateeffadhe ililchee shubbisee burraaqee waaqayyo galate inni iji isaa banamneef garuu loltuu diinaa arga inni iji isaa banamneef garuu sachuweeshinii isaa ilaaleetu abdii kutata sagalee abdii kutannaa dhiyeessa sagalee jeeqamsaa dhiyeessa sagalee gara duubaatti deebi'uu baqachuu nama dhageessisa inni iji isaa banameef garuu loltuu waaqayyo gargaarsa waaqayyo jireenya isaa keessatti arga galanni waaqayyoof haa ta'u solushiniin waaqayyo ija naa'oo kanaa bani jedhe ija naa'oo kanaa bani gaafa iji isaa banamu loltuu waaqayyo naannoo isaa buufatan arge jireenya keenya keessatti jireenya hafuuraa keenya keessatti iji keenya hafuuraa banamne yoo ta'e iji keenya hafuuraa banamne yoo ta'e lafa waaqayyo eebba waaqayyo nuu kaa ergu dhabuudhaan jireenya gonkummii jira eebba waaqayyo ibboo keenyaaf rakkoo keenyaaf isa waaqayyo dhangalaasa erguu dhabneetu jireenya abdii kutannaa jiraannee waaqayyo irratti gongomna waaqayyo irratti gongomutu ta'in abdii kutannaa lafi keenya haalli keenya onaa ta'e yeroo hundumaa waa'ee lafa sanaa haala keenyaa dubbanna waa'ee loltuu diinaa dubbanna loltuu waaqayyo sana marsee jiru ilaallee waaqayyo galateeffachuurra solushiniin isaa gara isa fayyisuu dhaquudha solushiniin isaa gara isa fayyisuu kana iyyuu baashkimoos gara waan beekuu natti fakkaata yaa ilma daawwit namaa yaa ilma daawwit namaa inni jedhanii yoo itti kaanillee inni jedhanii yoo itti baay'atanillee inni jedhanii warri Yesuus itti aananillee yoo itti kaanillee har'i guyyaa kooti jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u guyyaan irraa kun carraan kun na darbinaan carraa kana argachuu dhiisuu danda'a Yesuus har'a safara koo keessa darbaa jira Yesuus ilma daawitu na bira jira har'a carraa kana of hin dabarsu waan jettan jedhaa lola loltan lola waan barbaadan fidaa malee ani kana of hin dabarsu jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u carraa of hin dabarsinaan carraa sun argamuu dhiisuu danda'a ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos hojiidhaaf gaafa inni deemu hojiidhaaf gaafa inni safara namaa galu hojiidhaaf gaafa inni waldaa keessa galu hojiidhaaf gaafa inni mana keenya keessa galu yaa ilma waaqayyo jennee ibboo keenya qabannee dura dhaabachuun ga'ee keenya naman baasu ka waldaa Lodooqiyaadhaa nan barbaachisu jechuun jaamummaa tutuu jiranii jaamaa miti ofii jedhanii sobanii of jajjabeessinu obboleessa keenya molaatutti baay'isee kadhatu sobnee of hin jajjabeessinu jedhe reality keenya waaqayyo nu beeka reality keenya ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos nu beeka situationii keenya beeka statusii keenya beeka jireenya hafuuraatti maal akka fakkaatu bararreessaa argaa jirra ta'e dibimbisaa nutti adeemaa jira ta'e nuuf ifaa deemaa jira ta'e guddataa deemaa jira ta'e gaddeemaa jira ta'e ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos beeka har'a garuu Yesuus Kiristoos nan darbin jennee akka Barxiimiyoos yoo dhiine ilmi waaqayyo gidduu keenya jira inni nu waaqeffatu nu sagadduuf inni nu ofirratti moosifne inni nutti mootiidha jennu natti gargaaraadha jennu gidduu keenya jira nu gargaaruudhaaf galanni waaqayyoof haa ta'u Daawit akkana jedhe Daawit kadhannaa dinqii tokko kadhate dubbii isaa keessatti ija koo dhaabanii dinqiin dubbii kee keessaa argaa jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u Eka dinqii arguun taamiraati nu yeroo hundumaa iyyinee maajin nu arginu mana muujaatii walitti hidhatachuudha. Ija koo dhaabbanii dubbii makii gara keessatti waan dinqii jira humna dinqii jira
hojii dinqisiisaa kan hojjetu jira, ibboo kootiif furmaata kan ta'u keessa jira, gaaffii kootiif, diina kootiif, jireenya kootiif, borii kootiif hiikaa kan ta'u dinqiin kan burqaansaa as keessa ati jokoo dhaabattu malee arguu hin danda'u jedhe. Gooftaan kanaaf itti waldaa Lodooqiyaatiin gowwummaa ishee jaamummaa ishee ilaalee narraa bitadhu qorichaa jedhee abbaan qorichaa Yesuus Kiristoos. Rakkata jennu. Hojii keetti dibitiin fayyina argachuun jaamummaatti fayyuu gooftaan hin argee ulfina Waaqayyoo mul'isuudhaaftuu ija isaatti dhoqqee dibee dhaqee kadhu jedhe. Akshinii waan godhee abboomamuu isaa keessa immoo akka fayyadu jiru argisiise. Total submission. Hawaasa keessatti namoonni rakkina qabu si'anni dhoqqee itti dibu, si'an cufaan si'anni itti dibu eenyummaa gooftaa nama hubate malee si'a tokko waan ulfina keenyatti bu'u jiraachuu danda'a. Nutti fakkaata waan nuu baasu waan bu'aa nuu qabu nutti fakkaachuu danda'a. Sadee qe'aasi koo mootii ta'e taphittiin harka kennaadha ulfina isaatti waan bu'u jira waan ta'eef. Waan ulfina keenyatti bu'u waa fakkaatu wanti Yesuus Kiristoos nu gorsu wanti Yesuus Kiristoos nu abboomu waan jireenya keenya abboon buusudha galanni Waaqayyoo ta'u. Namni hubatee akkana jette Maariyaam. Maariyaam gaafa daadhiin wayinii sun dhumee gooftaan dinqii jalqabaa hojjete waan tokko gorsa dinqii isaan gorsite. Gorsa sanatu sabni Waaqayyoo namni Waaqayyoo dhaga'ee jireenyi isaa fi xaabba isa argate. Waantan isiniin jedhu hundumaa godhaa. Kana duwwiidha furmaati keessan. Maaliif jettanii gaafatina? Attamitti jettanii gaafatina? Inni Waaqa beekaadha, inni Waaqa danda'aadha, inni waaqotaatii beektotaanii kan xinxalamee bira hin gaafne teknooloojii kan bira hin geenye inni Waaqa waan jedhee beeka isin wanta inni jedhu duwwaa godhaa jette. Si'a tokko dhimma keenya akka keenyatti qabanne dhimma keenya Yesuusitti kennuu dadhabna. Dhimma keenya irratti ulfinni kee mul'atachuu ni dadhabna. Ofii keenya qabannee gaaffii gaafanne. Isatti nuun jedhu gochuu dadhabna. Akkana jedhe wangeela keessatti yeroo isaanii nama 5,000 beela'anii maal qabduu jedhee yeroo inni gaafa qurxummii 2 fi biddeen 5 jedhani. Kan namatti tolu beektu iddoo sanatti Yesuus isaanii waan tasaa jedhe ilaaluu gaafate malee waan gochuuf jedhu beeka jedhe galanni Waaqayyoof ta'u. Dhimma keetii waan gochuuf jedhu beekaa sitti dubbate. Dhimma keetii haala keessatti waan gochuuf jedhu beekaa sitti dubbate. Ati garuu saba Waaqayyoo, ati garuu nama Waaqayyoo jireenya kee kan beektu jireenya kee Yesuus Kiristoositti argisiisi. Deddeebii kanaan duraa deddeebiin irra namichi sun bara baay'eedhaaf waggaa baay'eedhaaf deddeebii kaleessas dabinoo facaasaa torbee waggaadhaan yoo lakkaa deddeebiin isaa isuma sana ture. Deddeebiin isaa nama fidee kaa fuudhanii galu waan argate fudhatee gala waan baasu baasee borga nama moochitti deebi'a ture. Achitti akka deebinu barbaadu Waaqayyo. Achi akka kaanu barbaada, akka ceenu barbaada, boqonnaa sadarta akka darbinu barbaada. Erga Waaqayyoo hojii hojjete, erga Waaqayyoo seenaa koo jijjiireessa jedhu seenaa akka qabaannu barbaada. Saba Waaqayyoo seenaan keenya maal fakkaata laata? Deddeebiin keenya maal fakkaata laata? Ammataatti deemsi keenya maal fakkaata laata? Garaarraaf borii keenya gidduu garaagarummaan jiraa'oo waldaan hundeessee galluu fi waldaa utuu hin dhufin situation keenya gidduu garaagarummaan jiraa'oo Waaqayyoon beekuu keenya